har'a waan guddaa tokko argatta. Kitaaba The Alchemist riisarchii sirrii fi dubbii beektotarra. Ati abjuu tokko qabda, garuu waggaa tokko darbeera. Abjuun sun ammallee sammuu kee keessa jira. Waggaa 2 darbeera. Ammallee achuma jira. Waggaa 3 boodallee ati ammallee waa'ee isaa yaadaa jirta. Garuu wanti jijjiirame tokko jira. Ati isa hordofuu dhiiste. Maaliif dhiiste laata? Sababni isaa namoonni abjuun kee sun siif hin danda'amu siin jedhaniidha. Yookaan ammoo ati ofii keetiin yeroo sirrii ta'e yeroo booda nan jalqaba kan jedhuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti waan addaa tokko irratti dubbanna. Garuu yeroo booda jechuun tasumaa akka hin raawwanne siif mirkaneessa. Paawuloo Kooliyoo kitaaba The Alchemist keessatti seenaa dargaggeessa tokko Saantiyaagoon nuuf dhiyeessa. Saantiyaagoon waan tokko qofa barbaada. Innis abjuu isaa hordofuu. Kitaabni The Alchemist kitaaba barreessaa Biraazil Paawuloo Kooliyooti. Kitaabni kun bara 1988 afaan Poorchugaaliitiin maxxanfame. Boodarra afaanota hedduutti hiikamee addunyaa irratti beekamtii guddaa argatedha. Bara durii biyya Ispeen keessatti dargaggeessi tiksee hoolotaa Saantiyaagoo jedhamu tokko ture. Saantiyaagoon kitaaba dubbisuu fi biyya adda addaa ilaaluu baay'ee hawwa. Guyyaa tokko abjuu ajaa'ibaa tokko yeroo lammaffaaf arga. Abjuun kunis piraamiidiiwwan Gibxii biratti qabeenyi guddaan tokko akka isa eeggaa jiruu fi itti mul'ata. Abjuun kun irra deddeebiin itti mul'ata. Abjuu kanaaf hiika barbaadaa osoo jiru jaarsa mootii Saalem ta'e kan maqaa isaa Malkisaadeq jedhamu waliin wal arga. Jaarsichi dandeettii jireenyaa yookaan kaayyoo jireenya isaa hordofuu akka qabutti murtoo kanaafis ni gargaare. Saantiyaagoo kana booda hoolota isaa gurguree karaa imala fagoof ka'a. Biyya Maagriib Moorokoo magaalaa Taanjiyer yeroo ga'u dargaggeessi biyya sanaa tokko gargaaruuf waadaa galee fi maallaqa isaa hunda jalaa hatuun isa gowwoomsa. Kophaa isaa maallaqa malee afaan hin beeknetti rakkoo keessatti hafe Saantiyaagoon. Hojii dhabee rakkachaa osoo jiruu daldalaa kiristaalaa tokko biratti hojii argata. Yaada haaraa fi daldala isaa fiduun daldalicha akka milkaa'u godhee waggoota muraasaaf hojjetee maallaqa gahaa horata. Maallaqa erga argatee booda imala isaa itti fufuuf imaltoota gammoojjii Saharaa qaxxaamuranitti makamu. Karaa irratti nama Ingiliisii waliin wal arga. Imalli sun waraana gammoojjiitiin kan ka'e ooyiruu Alfaawum jedhamutti boqotan. Achitti Saantiyaagoon intala gammoojjii Faaximaa jedhamtu tokko jaallata. Inni Saantiyaagoon kophaa isaa piraamiidiiwwan Gibxii qotaa osoo jiru namoonni achii dabran isa arganii reebanii waan barbaadaa jiru sanarraa fudhachuuf gaafatan akkasumas isa saamuuf. Sana booda inni waa'ee abjuu isaanitti hime. Isaan keessaa tokko kan isa arrabsaa ture akkana jedhe. Anis abjuu akkanaa argeen ture. Ispeen keessaa waldaa diigamte tokko jalatti muka siikaamoor jala qabeenya awwaalameera jedhee abjootee ture. Garuu ani gowwaa miti. Akka kee gowwaa miti. Abjuu kootiif jedhee gammoojjiin qaxxaamuru Saantiyaagoodhaan jedhe. Sana booda Saantiyaagoon garmalee na'ee dubbii namicha kanaa dinqisiisaa ture. Sababni isaas bakki namichi dubbate sun bakka Saantiyaagoon jalqaba mataa isaa abjuutti argee fi hoolota isaatti tiksaa ture. Muka waldaa diigamtee jalaa sana. Saantiyaagoon gammachuun guutamee gara Ispeenitti deebi'ee muka sana jalatti qotuudhaan saanduqa warqee fi qabeenya guddaa argate. Xumura irratti Faaximaa biratti deebi'uuf yaada. Namoonni baay'een abjuu isaanii hin hordofan. Sababni isaa dadhabbina qofa miti. Sodaadha. Yoon kufeeyoo, yoo namoonni natti kolfanoo, yoon maallaqa dhabeyoo, yoon milkaa'uu baadheyoo, yoon nama na deeggaruu dhabeyoo jedha. Gaaffileen kun sammuu kee guutuu danda'u. Garuu mee waan tokko bara. Ati yeroo hundumaa sarteenitii eeggachaa yoo turte imala kee matumaa hin calqabdu. Saantiyaagoon abjuu isaa eessa akka jiru guutummaatti hin beeku. Karaa isaa guutuu hin beeku. Garuu waan tokko godhe. Maal godhee tarkaanfii jalqabaa fudhate. Goolii qabaachuun qofti yeroo baay'ee gahaa miti. Kitaaba Paawuloo Kooliyoo barreesse The Alchemist keessatti yaadni guddaan tokko jira. Innis dhiigni isaa salphaatti
waan ati jireenya kee keessatti dhugumaan raawwachuuf waamamtetti amanuudha jechuudha. Saantiyaagoon waan barbaadu hordofaa ture. Garuu karaa irratti waan tokko barataa deemaa ture. Abjuu dhugoomsuuf rakkoo hedduu keessummeessita. Ati ofii keenya tarkaanfii fudhachuu qabda. Kitaaba kana keessatti The Alchemist kitaaba jedhu keessatti yaadni beekamaan Paawuloo Kooliyoo barreessee akkana jedha. When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Yeroo ati waan tokko barbaaddu, ibin yaaddu, yuunivarsiin kun siif kennuuf warraaqaa jedha. Garuu jecha kana karaa sirrii ta'een hubachuu qabda. Inni akkas jechuudha. Abjuu qabaadhu taa'e yuunivarsii siif hojjetti jechuu miti. Faallaa isaa ati yeroo abjuu kee dhugumaan hordofuu calqabdu tokko namoota haaraa argita, carraa haaraa argita, waan haaraa baratta, dogoggora keerraa baratta. Karaa duraan hin argine argita. Aakshiniin kee carraa haaraa siif uumaa jechuudha. Saantiyaagoo imala isaa keessatti imalli isaa akkuma yaadeen ta'u. Inni rakkoo keessa seenee qabeenya isaa dhabe. Nama hin beekne waliin ture, afaanii fi aadaa haaraa arge. Kun waan nama ajaa'ibu tokko nu barsiisa. Ati jireenya kee keessatti abjuu kee hordofuun yeroo baay'ee karaa sirrii qofa sitti fakkaachuu qabu. Ati jalqabde rakkoon yoo dhufe ati karaan kun dogoggoradha jettee yaaduu dandeessa. Garuu rakkoon sun karaa kee keessaa kutaa tokko ta'uu danda'a. Kufuun imala keessa jira. Namni tokko abjuu isaa hordofee yeroo jalqabu kufaatii isaarraa bilisan ta'u. Actually kufaatiin imala sana keessa jira. Kutaa tokko ta'uu danda'a. Kutaa imala sanaa keessaa tokko ta'uu danda'a kufaatiin. Ati biizinesii calqabde, gabaan argani. Ati kitaaba barreessite, namni hin dubbisne. Ati iskiilii baratte, calqaba irratti gaarii hin turre. Kun maal jechuudha? Ati kufte jechuu miti. Kana jechuun ati ammayyuu barachaa jirta. Saayikooloojistii Anders Eriksanii fi qorattoonni biroo ekspertaayiz irratti qorannoo bal'aa argataniiru. Yaadni guddaan piraaktisii qofa osoo hin taane shaakala, dogoggora adda baasuun, fiidbaakii argachuunii fi fooyyessuun irra deddeebi'uudha jedhu. Kana jechuun maal jechuudha sitti fakkaate? Ati har'a waan tokko hin dandeenye jechuun ati dandeettii hin qabdu jechuu miti. Inni abjuun kee gatii qaba yoo ati isaaf gatii kaffaluuf qophoofte. Gatiin sun yeroo tokko tokko koomfortii kee ta'uu danda'a. Yeroo biraa yeroo kee, yeroo biraa maallaqa kee, miira kee, humna kee, sodaa kee waan hedduu isa jalaa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf jireenya kee keessatti ati bakka mijataa keessa yoo turte sodaan xiqqaadha. Garuu guddinni immoo xiqqaa ta'uu danda'a. Kanaaf gaaffiin guddaan tokko yoo ani abjuu koo hordofee milkaa'uu baadhee kan jedhudha. Deebiin isaa yoo ati yaaltee, barattee, sirreessitee, irra deddeebitee ati waan tokko argattaa. Innis muuxannoo. Garuu yoo ati matumaa hin yaallee ati yeroo baay'ee gaaffii tokko waliin hafuu dandeessa. Maal ta'e silaa? Silaa yoo na milkaa'e, silaa iddoo guddaa ga'e, silaa eessan jira laata? Jecha silaa jedhu yeroo baay'ee jireenya kee keessatti deddeebi'a. Si dhiphisa. Kanaaf yaali akshinitti gara akshinitti kallattumaan amma gara dhuma The Alchemistitti haa dhufnu. Saantiyaagoon abjuu barbaadee imala dheeraa godhe, rakkoo keessa darbe, namoota adda addaa argate, booda waan tokko hubate. Abjuun barbaadaa ture bakka inni yaade qofa miti. Kun seenaa guddaadha. Garuu barumsi guddaan imalli sun isa jijjiiree Saantiyaagoo abjuu qofa hin barbaanne. Saantiyaagoon ofii isaallee ni argate. Waan tokko hubadhu. Abjuu kee hordofi jechuun dhugaarraa baqadhu jechuu miti. Abjuu kee qoradhu, karoora qabaadhu, iskiilii baradhu, maallaqa qusadhu, riskii shallagi, fiidbaakii fudhadhu. Karaa jijjiiri. Yoo barbaachise abjuu kee hordofuun mata jabeessa ta'uu miti. Kaayyoo qabaachuu fi karaa sirreessuudha. Ati ammallee shaakala barbaadda jechuudha. Ati abjuu kee hordofuuf yeroo tokko tokko namoota tokko tokko irraa fagaachuu qabda. Kun nama hunda dhiisi jechuu miti. Garuu wanta hubachuu qabdu. Namni tokko yeroo hundumaa ati hin dandeessu, ati hin beektu, ati maal beekta? Kun hojii gowwummaadha jedhan si qunnamuu danda'u. Kan abjuun kee abjuu isaaniitti ta'u. Gaaffii tokko gaafadhu.
abjuu kootti dhiyeessaa jira moo irraa na fageessaa jiru dubbii isaanii deebii isaanii ilaali. Kitaaba Paawuloo Kooliyoo The Alchemist keessatti Saantiyaagoon nama daldala kiristaalaa tokko waliin hojjechuu calqabe. Daldalaan sun abjuu qaba garuu abjuu isaa hordofuuf sodaata. Inni Makkaa deemuu barbaada garuu waggoota hedduuf guyyaa tokko nan deema jedhee jiraachaa jira malee takkaan deemu. Saantiyaagoon garuu isarraa waan tokko barate. Abjuu tokko qabaachuunii fi abjuu tokko jiraachuun garaagarummaa qaba. Mee foormulaa tokko qabadhu. Abjuu, ida'uu, amanamummaa, tarkaanfii, rakkoo, barumsa, sirreeffama. Akkasumas irra deddeebii walqixa ta'a milkaa'ina. Rakkoo ishee jettu naaf qabadhu. Rakkoon foormulaa milkaa'inaa deemsa milkaa'inaa keessaa tokko. Rakkoo yoo argitee hin dhaabbatiin. Kitaaba The Alchemist irraa barumsi guddaan tokko ati waan barbaaddu qofa hin hordofin. Nama ati ta'uu barbaaddu illee hordofi. Atarrallee iddoo barbaadde hin geenye ta'uu danda'a. Garuu kun rakkoo miti. Rakkoon karaa sana deemuu dhiisuudha. Kanaaf abjuu kee yaadadhu. Kaayyoo kee barreessi. Karaan kee calqaba xiqqaa ta'u. Tarkaanfii tokko fudhadhu. Bor kan biraa, guyyaa biraa kan biraa. Hanga guyyaa tokko ati bakka har'a abjootaa jirtu sana geessutti abjuu kee hordofi. Takkuu Zaldi subscribe. Viidiyoo kana like gochuun sitti toluu isaanii yaada kee koomentii keessatti jecha tokkoon barreessi. Tarkaanfii har'a fudhattullee barreessi. Namni biraa koomentii kee as jalatti argu tokkollee abjuu isaa hordofuuf kaka'uu danda'a waan ta'eef. Kanaaf nagaan naaf turaa horaa deebanaa.